dhugaa dubbachuudhaaf eenyu jaldeessa birattis yeroo baay'ee anillee suman arga. Eenyu namicha xiyyaa Turkii jiru sunillee achitti suman arga. Jarri sun nama gartee simiti namni Mucaa fira kiyyaadhaan fira kooti hin arrabsiin fira koodha beektu siniyyuu kanaan dura yeroo dura tun gara kana dhufiin isa duukaa su'aa turre. Wajib mucaa fira kooti mucaa fira ammoo hin ooduu hin jibbu akkam godhee ooduu jibbuu danda'a. Okay. Hin arrabsiina. Dhaabbata miliyoon hin banatin. Galatoon. Bana doomu. Amo. Yes. Ustaz Wajib fira. Ahmad. Dakika tak, please. Amo wajib fira keti. Fira koo. Bareedan. Firri Nabi Muhammad Rabsu kaba sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam laki. Yo Arab se malketi ni. Fakkeenyaaf namni sun yoo fakkeenyaaf amma barsiisa amantii ta'ee dhimma amantiirraa otoo haasawaa jiru otoo gaafachaa jiru namni sun yoo dhaqee namni dhimmi sun gaafatamaa jiru amantii isaa arrabse miira keessa galee arrabsuu danda'a. Gasti namni amantii sana namni nabii arrabse immoo abdiina kooti. Akkas hin jenne. Namni fira keetii yoonii fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arraba anuu afaan kiyya na dubbachuu hin dandeenye. Laal yoo arrabse namni sun maal siita? Namni sun sababiin islaamummaan beekneefi nan ilaalaa gorsuu nan danda'a ilaaluu nan danda'a amma inni waa'ee islaamummaa kana barutti sababiin beekneef hin beeku waan ta'eef. Hai yaa obboleessa kiristaana miliyoona meeqa addunyaarra jira? Ha islaamummaa waa takka irraa hin beekne garuu as bahee Nabi Muhammadiin arrabsu amantii namaan xiqqeessu hin beekuu hin xiqqeessu. Inni anaaf diina kooti. Namni arrabsu sun anaaf diina kooti. Garuu fakkeenyaaf namni an beeku tokko namni an waliin nyaadhee dhuge tokko fakkeenyaaf yoo inni kana godhe hin beeku waan ta'eef gorsuu nan danda'a. Okay, gaarii. Akkas taanaan waajiin yoo arrarraa kaasee Nabi Muhammad arrabse siitutti erge jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Firaqee. Sallallahu alaihi wasallam. Lakki dogoggora dubbatina. Lakki anis man gaafadha. Akkanaaf inni wal beeknu dur beektu ni guyyaa tokko fayyii moo irratti fakka waliin dhumne tura akkam fidee dhufee. Rakkina takkan qabu gaafa isin fidanii dubban. Anu guyyaa san mala malee fitiin jira sun tadabarte dhiisi. Akkin jeemma. Osoonii fi abbaa fedhe tahee abbaa kee kasi dhalche tahee yoo heeraa fi seera guuttate sigala wasaaxibuhumaa fi dunyaa maaruufaa je rabbiin haala jiruu duniyaa kana keessatti haadhaa fi abbaa kee tola ooltummaan nagaya wajjiin dubbadhu wajjiin jiraadhu je garuutu yoo isaan waan ati hin beekne si ajajan qaalii falaa tuxicuhumaa abaddan qaalii isaaniin godhinaadhaa je ajajuma isaanii raawwatinaa. Sigale? Narago jirtami? Ya. Unka wajih kanadisi. Wajih kanadisi. Akhbathu an-nas ala wajhi al-itlaq. An-nadrat. Sigale? Wan santatif jecha ya ubbale saqiya qabajama. Wajin ar'as burus haga as deebi'ee tawbatee aboo dhiifama jedhee ta'uttee dhiifama gaafatee ta'uliitiif irraa gorfamutti diina xiyyalle diina nama laa ilaha illallah muhammad rasulullah jeetillee. Sigalee sun akkatti beeytu siitu wajjin deemee rabbi wajjin naggadata. By the way waan isin jiru maayii irratti bakka sin fakkaanne dhaabbatin yoo dhaabbatte atillee isaanumarraa qur'aanatu dubbata فلا تقعدوا معهم حتى يغوضوا في حديث غيره لا يو أتي موتي دابته إنكم إذا مثلهم آتي إسان الراي إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا منافق في كافرات جهنم ربي والاتقاب منافق جام ميلا لما قباتني فرد لما رنكرن قلبي نما تكا تكتي وان قبتشو
ربي سيها كتلجو بكسم فكان فرقي جدته نما نبي ربي صلى الله عليه وسلم تكيس بريود أبته أنت منهم إنك إذا مثلهم آتل ليسان مراي فرقي جات جد والله أمي وأبي ومالي وأهلي وكل ما أملك فدا لمحمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم دلبوتي جل هاتتي يبانكية كيك أبيني خيا ماتين تيا جارتين تيا كيف ونمان فرافرين تيا بسالم من هداد نخيا زري من زرين تيا فدا إساني هاباتو سيقالي اي والله أفديك بأبي أنت وأمي ثاني جتة ربي خيري سيقول برنوتا تناف برجون إرتي بروم سرت تيفتون تناف دركم وهم الدبافة يا أبلي سخو يو أتي لغمان سباتك أباتي برجو فيتي خيسان ندبس قلقل هر أنت ناترى إن شاء الله يون أني سبرسيسو دا بيزيتي نما سبرسيسو سيقول إن شاء الله سموني تكلي خسران فرن خمال لك اللي واتك كسران غافن akka jaayibaatti fedhii guddaan qaba barachuudhaaf. Fadii guddaa qaba nana dubbisi kunno habibi murtiin injira. Garuu dhimma hattummaa sana irratti ammallee miidiyaan guutuun hattuunaan jedhee jira waan ta'eef dhimma sana irratti dhaabbadhu tasanii sirraa fixeetiin achi dabruu deema. Akkasitti bakka sin fakkaanneen dhaabbatiin uliidhaaf irraa ifeegi. Kun gorsa dhageessee. Na dhaga'u jirtaami? Ammu sagalee qiyyaatu hin jirre. Ni jira ustaaza ni jira. Tokin ma warning gi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nedeka ya bosi ugurelle di famana godi bilion wa tekesha wali gudum fini firra akhara onta. Ani mata madawan te fi tiko atau dudubadde tumurafi ustaz insyaallah. Dhaabbadhu ati mata mata tu. Warra kana gaftani mo abdin. Abshira mata mata tu wata kan taatu uma wal qabna nuti. Qalbi muhim yani muhim ila yafani سلتي muhim ila wante. Okay. داري ابشر ان شاء الله نعطيك فرصه. اكس يا أموز ديبي قاها خيستي بابو والغير وانتر النمدي سنين ديما كاس ديبي مي Ustaaza hanga niti bufuwa takasinitti warbaade difama wajjin. هاي Difama guddaa gar dubbachuullee hin barbaanne reefu ustaaza fi badii itti murree irra ta'aa turre. Indura dhimmuma ammoo kan taasise jechuudha. واهي أستاذ علي بدي إرت تكتين دبچو برباده. Nagale hatumur ustaaza garuu wanni ammoo jala sarartaniitti naa himtan. Akka ammanni annama nabi arrabse rabbi arrabse kana hin dhageenye argine jedhu awwalee musammaatii fi waajiin wanni sa'attiin beekaman hojii kanaani. Isa kana irra shafaafanii Atuni gadi naman sentu tun naman sentu namni nabira arrabsen jiru maal jechuudha. Kuni Tun abajahal takka awwaara keessa Abajahal ija nagarreen jirra. Ani gaafa bakka tana akka gafe bifa nasihaatiinis bifa lolaatiinis bifa obbolummaatiinis dubbiin tun akka Abajahal ija nagarreen jirra. gara nyaatti. Abajahal ija namni harkeen jira namni ijaan harkeen jiru. Zabana saatis hin jiru. Zabana jirra. Nuti leengadda dhalanne. Abajahal warra kumaa fi wayi dura kute. Abajahal sababni gosa teenya miti saba keenya miti sila faamilii gartee gosa arabaatirraa hiu laal Abii Lahab adeera ergama rabbiitii sallallahu alaihi wasallam wanni jibbinuuf maali ni arrabse jechuu dhageenya seenaa fi seeratti sigalee arrabse waan kana irraa ifeeki bakka san hin dhaabbatiin fira keetti yoo ta'e Na darbatee ture jira amma. rakkinamni jire fira kee jettu san gorsi yoo gorsa dide atuu irraa fagaadhu akhiraa teetiif illee bu'aa siif hin qabu obboleessa koo.
Anta nan siidhaam dhageesse. Galatooma xiqqoon torkina darbata yaa dirqama namni tokko fakkeenyaaf hin gorsita. Galatooma. Ustaaz Ali tokkoffaa duraa irratti Ustaaz Ali jirtu. Ustaaz akkam ndaga. Nageen Ustaaz Ali waan siin jiru yoo waa maxxansitee jiraatte khaasi waa maxxansite san dhageesse. Min kasash tolaya. Rabbi si amil keesu khaasi. Yoo ammoo aamuun ar'aas boruus bakkuma sanitti itti deddeebi'ee haala kanarraa rabbi isaa sodaatee bakka gartee islaamummaa tana xiqqeessu sanirraa yoo fagaachuu dhabe yoo isaanumarraa ta'e har'aas boruus iftaanis aamuun hattuudha jee anaan mirkaneessa. Hattuu maaliiti? Hattuu wallaalummaadhaan nin beeka jee islaamummaa keessa fiiguu jee anaatu dubbata. Sababni isaa maali? Akkuma kanaatti ta'ee dhiifama wantichi akkuma kanaatti kufee hafa. Ni dhaabbadhu fixachuutti jira. Soosani tanaaf jecha amma gorfame jeetii yaada irraa maali waan poostii goote atilleen kaasii isin lamaan obboleeyyanii dhiifama waliin jaada. خلاص والسلام في طنه وان كان ابن دبري تدين كابو استاذ لا جدان كان رتي دوغوري رجداني نافا بريسا يوسن انتين اندي فما غچوفين نندو والله لازم يرو شنجا انا غديسانيرو دوغوران حتو جنني نانا جدان أنا كان بتشاور بعد. راكومتي إن شاء الله خيري ربي أنا وانا هاتي سنكابو جتشو. كان أما جد سوفيا. هاتون تم مالك قفامتي هاتوني بر إسوان الرتي هاتو جنة تنا جاني لفخايني بيخ. سيقالي. برسيسا حبيب السلام عليكم. وعليكم. Lallata waan ta'eef sekoondii tokko bicha sekoondii gabaabduu bicha tokkoffaa irratti yajamaa ana biratti takka rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabsameen beeku kan jedhuu fi ijoollee shamarranii islaamaa gidduu waajiitii fi gidduu shamarranii islaamaa waa tokko hin beekne islaamummaarraa waa tokko hin beekne walitti fideeti gidduu taa'ee daayirektii waan viidiyoon lafa jiru jechuudha. Seenaa jala jira, seenaa kiristiyaanaa, mucaa seenaa jettu kiristiyaanaa sana jala jira, masuu jala illee ni jira. Walitti fideeti waajiin gidduu taa'ee arrabsan taa'ee dhaggeeffata. Kun kijiba isa guddaadha tokko waajiin takkaan biratti arrabsanii hin beekan kan jedhu. Uummata guutuu dhagaye tokkosii kana qabadha. Inni lammaffaan immoo karoorri amoo garee shahaadaatii fi ijoollee muslimootaa gargar baasuudha. Beekamaadha. Ragaan kunoo na dhaggeeffadha amma. Daayirektiin jechuudha. Viidiyoo isinii baasa. Waa viidiyoo baasuun. Dhiifama naa godha. Okay, amma sajanda haaraa jalqabdanii jechuudha baay'ee namatti. Dhiifama mee inni dubbatan dhiifama. Duubatti bu'uun ta'u wanni kun Ustaaz Hamdi dhiifama isinirrallee hin beeku. Amma duubatti nu deebisna. Ustaaza keenya. Ustaaz Ahmad Hassan Hussein ibsila takka carraa kannine. Jechuun waa sataranii akka waan intanaatti darbuun gaarii miti ustaadha. Boris waan jiru waan ta'eef. Boris waan ta'eef. Dib godhanii walitti maali sosobaa fi walirra haasasaa maali yaa akhi islaama mataasaatiif islaama kafaru amma maattaba firratti haa guuru. Khalaas dhiisaa. Mirga saati karaa fedhe haa deemu jahannamiin naataa jennaan jannataan naataa jennaan lixu. Wanni dabarfachuu barbaade yaa ustaadha keenya karoorri jiru ijoollee keenya geessaniiti ijoollee gidduu ta'anii wanni jiru yaa ustaadha akka kanatti waan itti callisnee ilaalaa jirru kanaa miti. Ijoollee wallaaltuu Qur'aanaa fi hadiisa hin beeknee fi akkasumas nama islaamummaa arrabsu walitti fidanii gidduu ta'anii ofii isaaniitti silkii ilaalan ijoolleen gidduudha rasuula sallallahu alaihi wasallam kanarra famu dhaggeeffatti. Ijoollee waa tokko hin beekne. Arrasitti dabarree gaafanni ani takkaan biratti narrafamee jedhu akka waan hin dhageenye tokkotti akka waan immoo ijoolleen kun yookaan aliin namni biraa irratti kijibaa jirutti gaafa callifamee dabarfatamu gaarii miti.
Salaamu alaikum. Directii namanni keessoodhaan ittiin waan biraa jedhellee utuu hin beeku sana ragaan hin jiru waan ta'eef directii waan ragaadhaan jiru bakka ijoollee muslimootaa jirutti gareen shahaadaa jibbaa barsiisu guutummaan guututti jedhee viidiyoon isaa kun nu bira jira. Viidiyoon isaa directii nu bira jira kun. Muslimaa kamaan nu bira jira. Baasi ragaa yoo jiraate baasi. Ijoollee kamaan nu bira jira waan ta'eef. Warra dibaa hin jira laal. Dhageeffadha amma. Karoorri isaa ustaazotaa fi garee shahaadaa gargar baasuudha. Namanni wajjiniin ustaazota komatu ilaala. Directii jechuudha. Obsa. Gareen suni garee profaayilii isaa hundumtuu garee jibba barsiisaa oolanii dhaggeeffatu. Gareen suni garee jaalalaa miti kanatti beekuu qabdu. Gareen suni Ifka mara cabasha. Aadaan kan rabbiiti si galeera. Ani gaafa inni dhaggeeffadha. Inni isin warri profaayilii kana kaatan nama arrabsan jennaan gareedhuma sanatu jibbaa barsiisaa tokko jabeessaa qabadhaa si kan inni lammaffaan immoo waajiin qur'aana wayii gadi baasee jennaan qur'aanni akka barbaadametti hiikamaa jedheen kunoo viidiyoon kunoo Baasi ragaa sana qur'aanni bakka barbaadetti hiikamaa jedheen ande akka waan intana ijoolleen sobarra keesseen godhina no gaarii miti ande No baasi ka isammaa kun inni sun waliin fakkaatu waan jette amma baasi waan an arrabse hunda baasi kan jechaa jiru haadha baatee dabalee ammoo miti nuufiti anaaf haadha baateetu dubbachaara nuu baasi. Okay. Isaan gareen suni jibba barsiisanii jira direct qoy. Gareen nuti garee shahaadaa sana keessatti maal ta'a jal'inatu barsiifamaa jabeessaa qabadha. Eenyuun gargar baasuudha. Bakka barsiisni islaamummaatti eenyu wajjiniin jira. Eenyu wajjiniin islaamota komataa jira. Eenyuti jarri kun? Inni kun eenyu? Eenyu wajjiniin musliimni komatamaa jira? Isa dubbatame sana nuu fideeti san bira taa'ee arrabse nuu fideeti. Okay, dhaggeeffadha. Okay. Amma gareen shahaadaa garee jal'ina barsiisuudhaan tokko jabeessaa qabadha. Samantii arrabse naa fideeti sana amantii arrabse yookaan immoo samantii na biratti arrabsame fiti. bakka ijoolleen kiristaana guyyaa kana fuudhan irra caala profaayiliin garee shahadaati warra profaayilii sana jechuudha kan biloon jedhan. Gareen suni garee profaayilii sana hundumtuu garee jibba barsiisaa oolanii dhaggeeffatu. Gareen Ayyaachuu tokko jabeessaa qabadhaa kan. Inni lammaffaan immoo waan daayirektii waan beekamaadha jechuudha. Waan beekamaa mucaa ursii kan jedhamtu kan quraana hin beekne isiin nan barreeffadhe jettiin kiyyaan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bira taa'ee arrabsa. Seenaa jala jira. Kunoo ijoollee kiristaanota of jalaa qaba. Jabeessaa qabadhaa si kana. Karoorri isaa ijoollee keenya bakka hin beekne bakka ijoollee warraa hin beekne bakka ijoolleen islaamummaa hin beekne geessanii maal gochuudha ijoolleen waan biraa waan arrabaa hordofti. Jabeessaa qabadhaa si kana. Wanni warra dibnee wal dabarfannuuf hin jiru. Inni isa waa'ee bakka biraatii waraabanii fidan jedhu immoo kaleessa viidiyoo yeroo imoo keessa taa'u sana laayivii mucaa keerii jedhama laayivii keessa taa'ee dhaggeeffate viidiyoo sana. Amoon intinaa keessa taa'eeti maal godha? Maali intinaa imoo keessa taa'eeti laayivii asiin seenee asii laayivii namaa keessa jira. Asii intalli viidiyoo bantee fi dhaggeeffachiifti. Eenyuun? Ijoollee islaamaa waan garee imoo keessaa warri kiristiyaanaa sawan ijoollee muslimaa banee taa'ee dhaggeeffachiisa. Tokko jabeessaa qabadhaa si kanas. Eenyutu dhaggeeffachiifamaa jira waan garee imoo? Eenyu kan dhaggeeffachiifamaa jiru? Biraazil ragaadhaan fiddeen namni fidde kun ragaa jedhamu kana kan dubbate. Keeriyyaan mana keeriyyaatti kunuus as jala jirti siin. Fidiiti kanan arrabsi naa fidi. Inni lammaffaan immoo jamaa. Inni lammaffaan. Gaafa inni qoy amma carraan kiyyaati. Gaafa inni jechuudha. Gaafa marii dibeetii godhu san. Gaafa dibeetii godhu ba'ii jedhanii ustaazonni. Achii gadi ba'ee mana badnatee ustaaza arrabsuu jammare. Ustaaza yoo beekte dhattee intinaan gootuuree jedhe. Amma beekurraan akkam fedhettan dubbadha amantii korraa jedhe. Yaashi okkara koon qabu jedheen. Gaafa amma waan laaqamaa olee sana nin sirreessaa jedheen seeni. Wallahi mana sana cufee akka quraana sana irraan dubbatamneef akka quraanni sun hin ibsamneef mana sana cufee mana kaafiraatti deebi'ee islaamummaa arrabsiisaa ture. Karoorri jiru maali? Ijoollee fi islaamummaa gargar fageessu. Ragaa malee haasawuun gaariidha. Guddachuun namoota jiran guddaa na fakkaata. Okay, isa kana jabeessaa qabadha. Itti fufaa barsaa Habiib. Amma baru ustaaz biloo wanni ta'e dhugaadha akka ragaatti ragaa erga galgala mana kana banni ragaa gaafataa jirra. Innis ragaa naa dhiyeessaa jechaa ture. Osoo jala amma dubbii ustaaz Hamdiini amma danda'anii walitti fixanii barnoota yoo ta'e anuusi barsiisaa
keessaa na dubbisi. Lammaffaa immoo bakka hamaa fi bakka badaa bakka si balleessuu fi maqaa diin keenyaa tuquu hin dhaqinii jedhanii eega isaan dubbii goolaban booda dubbiin teessan tun kaate. Amma akka kiyyaatti takkaa dubbii tana bulchaa akka kiyyaatti takkaa bulchaa dubbiin silaa'u nuti dhaloota tiktaak taanee jarjarree ammuma fixna jennee waan yaannuuf malee dubbiin kaleessallee bultee ooltee laallamtee bitaa fi mirga ni dhumatti. Takka osoo bulchine lama ammoo osoo gabaabsine anummoo akka kiyyaatti akka yaadatti amoon lulaa dubbatta akka kiyyaatti amoon wantoota beekaatis aariin wallaalaan hagammaa godhe cufa hedduu isaa rabbiin dhiifama gaafatee namoota akka dhuunfaatti tuttuqase dhiifama gaafatee osoo kanaan booda ijoollee dhuma san irraa fagaate adabaan amala bareedaa kaleessa qabuun silaa deemee barnoota isaa irratti xiyyeeffatee waan kana silaa gabaabsine ammallee numa taati. Dhiifama sumaafaanitti akka taniin ammaan booda dubbanne dubbadhu. Ara dubbadha ustaasuna. Ayyee amoo. Muutira jirta amoo. Muutira jira. Assalamualaikum Ustaz Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dhugaa dubbachuudhaaf ustaazonni asirratti maqaa dhaamaa jiran kun islaamummaa keessatti gatii guddaa warra kafalan halkaniif guyyaa irra dhabaniitu namoota islaamummaa kana lallabuudhaaf dhalootatti dabarsuudhaaf aarsaa kafalaa jiran isinis beektuun ullee beekna namni hin beekne hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf amoon nan jaalladha gaafan islaamummaatti dhufe miiraan keessa ture namni hundumtuu ni beeka. Ofitti illee fuudheetu wantoota garaagaraa itti himaan ture isa boodallee bilbilaan ture erganni biyya bakkee deemeellee bilbilaaf hin ture waan tokko gaari gochaa ture haa ta'u amanuu danda'a amanuu dhiisuu danda'a dhimma isaadha. Kana biraan yeroo garaagaraatti bilbilee yeroon as jiru waan tokko irratti waan hin jedhan ture haa ta'u waa fudhataaf hin fudhatu isa to beeka isaaf rabbisaatu beeka dhimma isaati garuu an kanan jedhu yoo jiraate ustaazota kanaan dhiifama na gaafadhaa qooda jedhamu an akka kotti barataadha homaallee hin beeku sinirrallee hin beeku sinirrattillee dubbachuu danda'u dhiifama wantoota badee kanaa fi wantoota borcame kana hundumaaf amoon nam guddummaan illee borillee itti fufiinsa akka qabu irraa beekuudhaafi ustaazota kanallee dhiifama gaafatee hordoftoota amantii islaamaa hundumallee dhiifama gaafatee barnoota isaatti yoo fufe kun anaa fi waan salphaadha jedhee yaada. Kanarraan kana fi asii ol dhiifama na gaafadhaa waan jedhu kuni ani maaliif akka akkas jedhamu hin beeku. Badii kiyya natti rakkoon qaba badii koof dhiifama gaafadha badii qabaadde jennaan rakkoon hin jiru ani waan hin beekne baay'eellee yoo barreesse Adisa Quran beeku sirriidha kana dura dubbadheera kan isin gara amu gaafana si amu gaafa kan dubbadha. Amishooksime. Irratti qabina baay'ee. Inna isa kanaafi ummatoota hordoftoota amantii islaamaa hundumaa dhiifama gaafate mana awwalee musammaatti illee wantoota baay'ee taasifamaa ture. Musliimoota hundumatu ragaadha ustaazotaa fi namoota hundumaatu ragaadha. Mana waajiitti namoota hundumaatu ani mataan koo rabsameera mana waajiitti akka naman dhageenya moo garuu nagaan bilbileeffan nagaadha miti jedhanii nagaan bilbileef akka naman agarre akka naman dhageenya mikinaatu ani waallee isunnatti hin tolu waan ta'eef ani mataan koo rabsamaa ture rakkoon qabu geeruu wanti guddaanii amoon uummataa hordoftoota amantii islaamaa hundumaa dhiifama gaafate yoo dhuguma islaamummaa dhugaa qaba ta'e amoon yoo dhuguma islaamummaa dhugaadhaaf amma kana dubbachaa jira yoo ta'e badiisa amane yoo dhiifama gaafate kun waan salphaadha badiisa ina manne taanaan ammallee kaayyoon isaa biloon seeraan lafa kaa'eera waan ta'eef keessa deebiin haasawuun barbaachisaa miti biloon waa hedduudhaa dubbateera. Ustaaz Alii fi biloon immoo dhugaa dubbachuudhaaf ammoo baay'ee sattaraa jiran natti fakkaata akkan kuma qabutti baay'ee iyyuu dhoksaa jiran natti fakkaata yoo gabaabbate gaa'ee natti fakkaata asumaan kabajama ulfaadhaa sin Enoksiinaa waan jiru hunda baasa yaada ilaalcha kan biraa qabaatte dubbachuu dandeessa garuu eenyu ani ammaa kun agarsiisu dhiifama gaafachuu dhiisuun ustaaz because
Ammoo Dogoggoruu nan danda'a kalee san gara kana dhufe waan ta'eef barumsa barachuun barbaada barumsa ati maaliif nama tuffata? Ammoo hin maaliif nama balleessinaallee tuffata? dhiifamallee hin gaafadhu hin balleessina bidoo sun laa ta'u barumsa qofaa lanaa biyyeessaa nan baradha Okay. inshallah rakkoon hin qabu. Okay, waan siin jedhu WhatsApp kiyya ni qabdaa? Nan qaba. WhatsApp Nan qaba. kiyya namni okay ammaan tana haayinaan jedhi. Tole? Okay rakkoon hin jiru. Waan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dhaabbadoo Yaasiin waalaikum salaam waan haasawnu waan asirratti haasawuun nuuf hin mijjanne hedduutu jira sigalee gama tokkoon aniin kun nan beektu an siyaasi amma siyaa'ee dhatiyyaafuu mataa kiyyaafuu siyaa'ee mukhaabaraata guddaadhaan sigalee anaatu si wajjin haasawaa WhatsApp dan na dubbisi. Biliyoon WhatsApp kiyya Ali WhatsApp kiyya ni qabdaa? Ustaz. Ati salamtaan aan jedhe ammoo ati salamtaan aan jedhe biliyoon illee dubbisi. Ustaz sinan dubbisa garuu garee naani dhiina karaa keessa. Nani alfallee. Okay. Amma dhiiseet ati barumsatti si qajeelcha. Yaa barumsaan rakkoo nan baradha. Ani qiyaamatti yoonni dhiifaman godhu. Viidiyoo koo balleessan dogoggorree posti goone jedhan barumsa koo nan baradha. Jara duukaa garuu gareen ani ijoollee wallaaltu duukaa taa'een taphan. Asa namoota gurguddooti waan jiru asuma. Maal jette? Ustazam di dubbachuu danda'a? Dhaabbadoo Yaasiin obsi. Akkasi khalaas fixannee jira ammoo atilleen bobbaa nagayaati bakka sanirraa ifeeki obboleessa keenya namni islaamaa nama garaa bal'atu khaliifama namaaf godhu gartee Ali ilaalama waan sun kaasennaan abshir nin kaasaa jee Ustaadhaan atilleen khaliifama walii godhu.